Ashama harka fuunee hordoftoonni Abduu Moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu irra deebiidhaan baga gara chaanala kiyyaa dhuftan akkasuma warroonni irra haariyaa jalqabaa dhuftan ammoo Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa kan jedhu kun YouTube chaanala kiyyaa subscribe godhuudhaan maatii keenya tahaan isiniin jedha. Ara yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa gooticha hayyicha Oromoo qabsaawaa Oromoo irra oolee jechuudha. Oromoon guutuun taateedhaan asirra mul'ate dinqisiisoo waa hedduutu mul'ate jechuudha. Guyyaarraa inni kaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin haguugamee artistii Haacaaluu Hundeessaa yaadachaa oole. Inni kaan ammoo isa duraan saahiba ture, isa duraan waliin nyaachaa turan jechuudha. Faalla saniitiin yeroo mul'atu qeeqa guddaa sooshaal miidiyaa kanarratti kaasee jira. Inni kaan ammoo sooshaal miidiyaa kanarratti warra ifaajee waan kanatti ifaajanii galatoonfatan oolamee jira. Piikchaadhaan kanarratti illee wantoota addaa waan nuti hin eegin waa hedduutu mul'ata jechuudha. Ana keessattuu akka dhuunfaatitti waan na dinqisiise tokkoon isin agarsiisa. Siidaarra eebbifame kanarratti waan gonkumaanii ni taa'ama jedhamee waan ni ta'a jedhee ani hin eegin waa hedduutu asirratti mul'ate. Siidaan kun waan guddaa mul'isa jechuudha. Kanaan isin agarsiisa haga dhumaatitti na waliin turan isinin jedha. Jalqaba irratti inni kaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiin Facebook fuula social media Facebook isaarratti katabaa oole jechuudha. Haala kanaan Lijiyaareed irraa eegarraa Lijiyaareed saahiba Haacaaluu artistii akkasuma komoodiyaan nama beekamaa nama jabaa Oromoo qabdu keessaa isa tokko. Innis fuula Facebook isaarratti harka ogummaa isaatiin ogummaa aartiidhaa qaba akkuma isin beektan jechuudha. Lijiyaareed jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa tolchee guyyaa eebba siidaa isaa kanaan boo kanaan guyyaa takkatti jechuudha. Bifa isin agartan kanaan miidhagsee uf bira kaa'ee Haacaaluu Hundeessaa yaadate oole jechuudha. Gara nama 18,000 laayikii godhe jechuudha. Akkasuma Ittiiqaa Tafarii Haacaaluu amaanaan kennuu bira jira. Dhiigni kee jigee hin hafu ni turra malee yoomiyyuu guma kee ni baafannaa isa jedhu maxxansee jira. Faallaa kanaatiin ammoo kan qeeqa guddaa kaasee sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Fayyisaa Leellisaa saahiba isaa guddaa jechuudha. Guyyaa gartee namni hundi Haacaaluu yaadataa oole. Kanaan inni ammoo hidhaa giddibii Abbayyaa uf bira kaahee jechuudha. Haala kanaan suuraa kanarratti sanuu wanni qeeqa guddaa kaase maalinni duraan Haacaaluu waliin ka'an footoo sana kan qawwee harkaa qabu yookiin ammoo hidhannoo harkaa qabu kana Haacaaluu Hundeessaa waliin ka'an jechuudha. Duraan Haacaaluu uf bira haqee bakka Haacaaluu san bishaan Abbayyaa kaa'ee hidhannoodhaan si eeggannaa eenyuunu biyya goototaan ijaaramte eenyuunu diiguu hin danda'u ka jedhuudhaan qeeqa guddaa kaasee jira jechuudha. Uummata Oromoo biratti jechuudha. Fayyeen akkamitti kana jedha yookiin ammoo fayyisaan akkamitti kana jedha jedhanii qeeqa guddaa kaasee jira. Namni hedduun isaa arrabsaa oole jechuudha. Fayyisaan yeroo ammaa qaama mootummaa isa jabaa ta'ee jira. Isaa fi Taayyee Danda'aallee jechuudha. Eenyu Sayyoo kan weellisaa sana jechuudha. Taayyee Danda'aatii miti. Tsaggaayee Danda'aa jechuudha. Haala kanaan oolame jechuudha. Yaadannoo isaa kanarratti wantoota hedduu ta'amee an footoodhaan katabbiidhaan garagaraa siidaa kanarratti mul'atanii jechuudha. Katabbiin siidaa kanarratti mul'attee katabbiidhaan garagaraa guutuutti interview Haacaaluu keessatti wantoota inni dubbate keessattuu interview gartee gaafa achi booda interview ta'in kan inni du'e ka OMN guyyoo waarii waliin interview ta'isan irratti dubbate jechoota qulfi dinqisiisoo sanniin guutuun siidaa kanarratti katabamee jira. Akkasuma ati Oromoodhaaf qaaliidha seenaa reermi nyaatu waan Haacaaluun dubbate waan Haacaaluun ittiin beekamu hunda isaa katabamee jira jechuudha. Siidaa kanarratti dhalootatti haga dhumaatitti ni jiraata. Siidaan kun an kana cufarra jechuudha. Akka dhuunfaatitti inni na ajaa'ibee na dinqisiise baay'ee tokko na gammachiise. Footoo hidhamaan Oromoodha yeroo hayyoonni hidhaa jiran kanatti jechuudha. Footoo hidhamaadha siidaa kanarratti tolfamee ani gonkuma kana fa'aa eegin jechuudha. Haala kanaan asirratti maxxanfamee hiika guddaa qaba. Oromoon hidhaa jira jechuun ni danda'ama. Akkasuma ammallee Haacaaluun waan hidhaa jiruuf ajjeefame jechuun ni danda'ama. Waa hedduu ibsa jechuudha. Qeerroon hidhaa jira jechuun ni danda'ama. Oromiyaan hidhaa jirti jechuun ni danda'ama. Waa hedduu agarsiisa jechuudha. Footoo kana baay'ee tokko na gammachiise. Ana akka dhuunfaatitti hin baana. Footoo kana hiikni isaa guutuutti naa galuu baatullee garuu akka nama mana hidhaa keessa jiru agarsiisuun isaa haala amma keessa jiramu mul'isan akka kiyyatti jechuudha. Waan baay'ee tokko nama boonsuudha. Kana qofa miti katabbiidhaan asirra jiru kun footoo isaa kanneen zoom gootanii yoo guddiftanii yoo dubbistan jechuudha. Ni dubbifama isinii wanni achirra jiru jechuudha. Waan Haacaaluun dubbatee fi sirboota Haacaaluu geerarsa inni Oromoo ittiin kakaasaa ture hundi isaa achirra jira.
ani oromoodhaaf qaalii jechuun inni jedhe hundi isaa achirra jira jechuudha. Achirraa laaltanii dubbisuu ni dandeessu isinilleen. Siidaa kana itti ifaajee osoo dhiibbaan meeqa itti jiru karaa mootummaatiin akkasuma karaa warroonni siyaasa oromoon barbaanne warri oromoon jaalanne warri Hacaaluun jaalanne dhiibbaan meeqa osoo irratti jiru bulchaa yuunivarsiitii Amboo kan gartee siidaan kun duratti ijaarame Dr. Taaddasaa Qana'aa ifaajee meeqaan qeeqni meeqa dhiibbaan meeqa sodaachisaa meeqa osoo irratti jiru eebbisee ija ummata duratti eebbisiisee ummata biraan gahee kan godhe har'a social media irratti galatoonfatamaa oolee jira Dr. Taaddasaa Qana'aa. Ummanni Oromoo bahadhi kaabaa kibbaa namni hundi galatoonfatee jira jechuudha. Dhiibbaan ummata Ambootii fi ummata Oromiyaa guutuu irratti jiraatu iyyuu inni itti xichuudhaan gaafa gartee siidaa warri mootummaadhaa ijaarre jedhee eebbisiisan irratti irraa kaafamuu dhoorkame maaliif jennaaniin eenyummaa Hacaaluun irratti wareegame san mul'isaa. Fakkeenyaaf fardi keenya gartee yoomiyyuu Oromoon dhaloonni kun deeffachuu baatu iyyuu dhaloonni biraa hin deeffata farda isaa. Fardi kun gartee millee gaafa dhufu hareedhaan dhufee ka jedhuudhaan jechuudha. Qeeqa guddaa kaasee hanga gartee wareegamuulee irratti wareegame isaallee haga gaheetti jechuudha. Haala isa san ibsuun akkaatuma inni jedhe san irratti ammallee katabbiidhaan illee katabamee jira siidaa kanarratti jechoonni inni gaafa san jedhe jechuudha. Bifa saniin Hacaaluun fardarra taa'ee farda inni kenna jedhe san irra taa'ee yeroo inni gartee geeraru kan mul'isu uffannaa gartee aadaa uffata yeroo inni mul'isu kan mul'isu achirratti kaayamee bifa kanaan eebbifamee jira jechuudha. Akkasuma namoonni garaagaraa fakkeenyaaf amma ijoollee kan inni beekan qabsoo soorsuufaa jechuudha. Akka Hacaaluutitti farda yaabbatanii siidaa kana biratti footoo ka'aa turanii warroonni gariin siidaa kana jala ta'anii bifa gaddaatiin footoo ka'anii dabarsaa turanii footoodhaan siidaa kanarratti waa hedduutu mul'ata jechuudha. Wantoonni garaa nama nyaatu akkasuma wantoonni abdii namatti horu waa hedduutu mul'ata jechuudha. Hundaafuu Hacaaluun haga dhumaatitti yaadannoon isaa siidaan isaa onni Oromoo hunda keessatti ijaaramee jira jechuudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa nama gartee siidaan ijaarameef yookiin immoo biyyattaa salphattu jedhamee dagatamuu miti. Yeroo hunda onni Oromoo keessa jira. Hacaaluun haga Oromoon jiru ni yaadatama. Siidaan ammoo inni faayidaan isaa guddaan amma namoonni gariin Hacaaluu wajjisanii siidaan maal nu fayyada jechuun ni mala jechuudha. Siidaan faayidaa guddaa qaba. Siidaan akka dhaloonni nuti amma artiistii Hacaaluu keessa dhalanne dhaloonni ammaa kun hundi ni dhumna yookiin ammoo ni dabara jechuudha. Dhaloota biraa kan itti aanutu dhufa. Dhaloonni biraa kan itti aanus yaadataa deema. Yoo siidaan jiraate eenyummaa nama kana akkanatti eenyummaa Hacaaluu waliin katabamee pikchaadhaan katabbiidhaan kaayamuun kuni waan baay'ee tokko bareedaadha. Dhaloonni itti aanu pikchaa kan argeetiin artiist Hacaaluu Hundeessaa yaadataa. Artiist Hacaaluu maal akka ta'e odeeffata jechuudha. Warri nu boodaan dhufe akkuma amma gootota tokko dubbatamu kanatti jechuudha. Yeroo dubbatame ammoo qabatamaan siidaa waliin dhaloota wajjin akkaataa inni du'ee fi yoom akka inni du'e waliin kakaayamu kana jiraachuun waan baay'ee tokko bareedaadha. Siidaan goota akka Hacaaluu kanaaf siidaan akkana baay'ee tokko barbaachisaadha. Waan nama gammachiisudha. Artiist Hacaaluu Hundeessaa akka gaafa inni wareegameeti onnee Oromoo guutuu keessa jira. Ani Abduudha. Abduu Moobaayil Abdirraay haasawa artiistii abbaan Hacaaluu Hundeessaa dubbatan jechuudha. Ani ilma kiyya nama ajjeese nin beeka. Qeerroo nama hin jaalatin asiniin hin jedhu nama jaaladhaa. Nama jaalatanii nama nina ilma kiyya ammoo nama inni jaalatee amaneentu ajjeese an nama ajjeese nin beekaa humna hin qabu malee humna dhabe malee jedhee dubbatee jira. Namni artiist Hacaaluu Hundeessaa amane eenyuun akka ta'e isin hundinuu ni beektu. Waan nama hunda boochisee jechuudha. Nama ilma kiyyaa ilmi kuni anin dhalee kiyyaa qofaa miti kan Oromoo hundaati. Nama artiist Hacaaluu Hundeessaa ajjeese annan beekaa nama inni amaneetu ajjeese isin ammoo nama hin amanina jaaladhaa malee nama hin amanina jedhee dhaamsa qeerroodhaaf ka'ee jira. Meeshaan itti qashoo gurra isin buusaa asumaan nagaatti siin jedha. Hacaaluun kan biyyaati. Hacaaluun kan saba Oromooti. Hacaaluun kan saba Oromooti. Hacaaluun immoo ilaa yaa qeerroo yaa qarree. Nama namanina nama jaadha malee nama namanina nama jaadha malee nama namanina nama jaadha malee maaliif kan jedhe Hacaaluu namanni amanu namanni jaalatutti geessee balleessise diina Hacaaluu nuti beekne irra dhageenye har'a waan goonu qabnu humna hin qabnu harka mootummaa jala galaniiru otoo naannoo kanatti jiraatanii annaqa nama waggaa 75 cuubeen waan amma boqoqsee harka koo mootummaatti foorsiitti kenna. Kunin ta'u egaa dawoo argatanii isaan dawoo jala jiru yaa qarree yaa qeerroo nama namanina nama jaalladha nama jaalachuun seeru nama amanuu nama balleessa nama namanina yoo waan namanina egaa Hacaaluu waaqni buusaa maaru Hacaaluun duudha jira akkatti jiru umurii isaa xinnoo sana keessatti waan baay'ee hojjeteera
beekameera addunyaa gubbaatti beekameera Hacaaluun jira ana qaba moodalcheera ijoollee qaba ijoolleen isaa jirti ijoolleen isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoo inni ga'e geessu immoo waan shakku qabu ijaa kana warra masitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isinis Hacaaluu jaalattu kanaaf asitti argamtanii egaa waan jireenya isin haa kennu rabbi jireenya as kennu warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asin ga'e waan nagaa kennuufi biyyi keenya nagaa taatu Oromiyaan nagaa taatu yaalmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha nama amanina nama amanattu nama balleessa nama jaaladhaa jaalattuun giddiidha amanuu qofa nama amanina kan man jedhaa egaa fayyaa naa ta'a